Ascoltu malevotu, Valerube indema, Valerube indema, Valerube indema, Kotu bareda yadama, Valerube indema, Valerube indema, Valerube indema, Kotu bareda yadama. Akkam jirtu dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu jecha kuni YouTube gadaati. YouTube gadaa akkuma beekamu viidiyoowwan adda addaa isinii gadhiisuu irratti argama. YouTube kana deeggaruudhaaf subscribe akkanumallee waliif hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaadha. Yaadas yoo qabatte komantii jalatti naaf barreessuu ni dandeessu. Akkanumallee like naaf gochuu ni dandeessu jechaadha. Har wanni itti qophaa'ee dhufe waa lamaadha. Tokkoffaa application tokko waliin isin barsiisudha. Lammaffaa kanaan dura YouTube bannee jirra. YouTube san irratti immoo haguuggaa footoo isa cover footoo jennuu fi profile picture isa jennu san akkamitti jijjiiruu irra kaawwachuu akka dandeenyu waan nu ibsu tokko akkamitti irra kaawwachuu akka dandeenyu ni ilaalla jechaadha. Duraan dursee gara barumsa keenyaatti osoo hin ceehin YouTube gadaa subscribe asirratti subscribe mallattoo jedhu tuquudhaan akkanuma mallattoo bilbilaa as ibtu kana tuquudhaan akkanuma all irra gochuudhaan yeroo mara viidiyoowwan an gadhiisu hundi akka isin ga'u gochuu ni dandeessu. Dhaggeeffattoota kan koo har'a application ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Application kana namoonni baay'een ni beektu jedhee namana. Haa ta'u garuu warri har'a garraatti itti fayyadamin applicationota hanga ammaatti fayyadame keessa kan baay'ee na gammachiisuu fi itti fayyadamu baay'ee kan das nama jedhudha. Tuutukii kana akkamitti argannaa, eessa argamna, akkamitti bannaa isa jedhuuf wajjin ilaalla jechaadha. Play Store keessa seentu as keessa seentu jechaadha. As keessa seentanii OK irra jettan Play Store kana haala kanaan search bakka jedhu kana bakka jalqabaa kanarratti jechaadha. Asirratti bakka jalqabaa kanarratti tuutok free jettanii tokko irratti yoo qaqqabdan innumtiyyuu isinii fida jechaadha. Haala kanaan isin dhufee jira. Amma kan jalqaba jiru kanarratti OK jettanii asirratti OK jettanii amma matamti isaatu install gochuu jalqaba. Asirratti install jedha isinirratti install isa jedhu sun qaqqabdanii an kanaan dura waan qabuuf haala kanaan na dhufee jira. Open qofa jechuutu narraa eegama jechaadha. Haala kanaan open yoo jennu haala kanaan nu bana jechaadha. Haala kanaan yoo nu bane I agree and continue isa jedhu kanarratti OK jettanii asidda kanatti OK jettan asirratti haala kanaan bilbila keessan itti guuttanii bakka kanatti bilbila keessan asirratti itti guuttanii bakka kana immoo bakka kana biyyee jirtan namti nu isinii fida garuu isinii fiduu barbaade biyyee jijjiiruu barbaadan jechaadha. Biyya akkamitti jijjiiruu akka dandeessanii isinitti mul'isa. Asirratti qastatii kanarratti OK jettanii haala kanaan barbaadachuu ni dandeessu jechaadha. Biyyoota adda addaa biyyee jirtan haala kanaan filattanii guutuu ni dandeessu. Akkanumallee bakka jirtan san sirriidha yoo ta'e immoo akkanuma dhiisuudha. Akkanuma bilbila keessanii kan biraa yoo guutuu barbaadan kan qafoo keessanii irraa jiru isinii fida. Kan biraa yoo guutuu barbaadan haala kanaan duuba deemitanii guutuu ni dandeessu. Amma fakkeenyaaf anaa guutuudha. Kanaan booda next jettu asirratti OK jettu asirratti haala kanaan nu banuu eegalee jira. Amma asirratti verification code ni erga digiti jahadha. Hamma na ergaman egaa kun na seenii jira dhaggeeffattoota kan koo digiti inni na erge kana digiti jahanatti fakkaate. Nalala iyyee digiti jahadha. Isa san asirratti guutan jechaadha. Bakka kanneen irratti gabateedhaan kanneen keessatti guutuu jechaadha. Haala asuma irratti tokkocha irratti OK jettan fakkeenyaaf kan na erge itti galchuu ni danda'a. Isinis haaluma kanaan itti galfattan jechaadha. Haala kanaan nu banuu verify gochuu jalqabaa jechaadha. Haala kanaan nu bana. Tuutokiin kuni baay'ee nama kan gammachiisudha. Sagalee gaarii qaba. Adda jechuun ni danda'ama. Sagaleen isaa baay'ee na gammachiisan hunda irra sarreeyyuu kan nama gammachiisu. Haala kanaan haala nama ajaa'ibsiisu banannee jirra jechaadha. Asirratti chatii irratti walii barreessuu dandeessanii asirratti namoonni isinii bilbilan kan bakka seenaa dhiinidha bakka kuni akkanumallee
waa'ee keessanii demoo asirratti guutuu ni dandeessan. Maqaa keessan, bara dhaloota keessanii, eessatti akka baratan maaltu jira. Kana guutuudhaaf asirratti mi bakka jiru kanarratti okeettu haala kanaan isin dhufa. Amma fakkeenyaaf kanaan duraan waan qabuuf haala kanaan naa dhufe kanaan dura baniin ture. Fakkeenyaaf asirratti bakka isiniif duwwaa ta'ee dhufa. Ani kanaan dura waan qabuuf asirratti okay jettan haala kanaan isin bana. Haala kana yoo isin bane bakka mallattoon kaameraa jiru kanarra yoo qabdan footoo keessanitti galfachuudhaaf jechaadha. Gaalaarii irra seentanii footoo irra illee jiratan teek footoon jedhu footoo of kaasuudhaaf achumarratti kaameraan akka isin kaasu gochuudhaaf. Asirratti immoo gaalaarii irraa warra qabdan view footoo warri jettan immoo warri qabdanis bakka barbaadan seenuu dandeessanii gaalaarii irraa mi'a seennee tokkochaatti galchinu. Fakkeenyaaf isuma kanatti galchinu. Haala kanaan saayizii isaa babal'isuu ni dandeessanii. Haala kanaan haala isin gammachiisuun jechaadha gochuun achirraan right gootan asirratti daga kanatti right gootanii maqaa keessanis asirratti jijjiiruu dandeessan. Asirratti jechaadha. Okay jettanii fakkeenyaaf test jedhee ture an Oromoo jedhu ni arga. Oromoo right ishee jedhamtu asirratti jirti. Dhuma asirratti ishee tuutanii asirratti dakanatti jendarii jijjiiruu saala keessan, guyyaa dhaloota keessanii, akkanuma dammoo naannootti argamtan, hoomtaa'uun bakka jirtan maal waa baay'eetu jiru. Isin bakka kana buutanii irraa barachuu ni dandeessu jechaadha. Kana haala kanaan banattanii guutuu ni dandeessan. Amma booda itti fayyadamaadha. Appilikeeshina baay'ee nama tajaajiludha. Asirratti akkaataatti waa tokko isinitti mul'isa. Dagadhee akkamitti hiriyoota keessan akka argattan bakka kanarratti dhuftanii bakka kana jechaadha. Achirra okay jettanii hiriyoota keessan akka argattan haala kanaan isin dhufu aadaad gochuu jalqabdan jechaadha. Haala kanaan aadaad gootanii hiriyoota keessa warra banatanii qabananiidha ni isin bira jiranidha. Bilbilaan isin bira jiraaf akkana isin fida aadaad gootanii haala kanaan banachuu ni dandeessan jechaadha. Aadi yoo gootan innis aadi isin deebisaa akkuma feesbuukii jechaadha. Kanaan booda akka feetanitti walii bilbiluu ni dandeessu. Bilbila yoo bilbilachuu barbaaddanis asirratti akka feetanii walii barreessuu dandeessanii kana fakkaata. Amma gara itti aanutti haa dabarru. Egaa YouTube'n kan koo isa kanaadha. Asirratti subscribe gochuun dagatinaadha. Subscribe gochuun dagatinaa. Asirratti mallattoon bilbilaa isinii dhufa. Subscribe yoo gootan mallattoo bilbilaa san tuqaadha. Asirratti all isa jedhu kana tuquudhaan yeroo mara viidiyoowwan an hojjedhu hundi akka mallattoo notification'iitiin meeseejiitiin isin ga'u gochuu ni dandeessu. Ascoltu malee bottu balee roobee hindema balee roobee hindema balee roobee hindema bottu bareedaa yaadama balee roobee hindema balee roobee hindema balee roobee hindema bottu bareedaa yaadama. Amma gara barnoota isaa ta'anitti yoo dabaru kanaan dura YouTube bannee jirra. YouTube sana immoo akkamitti profile picture isaa cover picture isaa akkamitti jijjiiruu akka dandeenyu isinitti mul'isa jechaadha. Amma gara sumatti haa dabarru. Isa jijjiiruudhaaf Chrome irra seenuu ni dandeessu. Chrome irra seentanii Chrome irra seentu bakka kana jechaadha. Okay tu haala kanaan yoo inni isin dhufe maal gootu kanaan dura warri bantan jechaadha. Rakkoon qabu haala kanaan isin dhufa. Haala kanaan asirratti www jettanii YouTube jettanii akkuma jalqaba yeroo YouTube bannu isinitti mul'isan jechaadha. Isa jalqaba kanarratti okay tu gara YouTube keessanii akka isin fudhattutti akkamitti akka isin fudhattu isinitti mul'isuudhaaf akkanumallee ammallee asidda kana dhuftanii asirratti jechaadha tuqaadhaan sadiin kanneen tuqtanii haala kanaan isin dhufa desktop site isi jedhamtu kana asirratti ni tuqxu gara kompiitaraatti jijjiiruudhaaf jechaadha. Mobaayila kan keessan gara kompiitaraatti haala kanaan isin bana asirratti profile picture bakka jedhamtutti jirti ishee gad tuqxanii haala kanaan yoo isin dhufe your channel isi jedhamtu jalqaba irra ka jirtu kana tuqxanii haala kanaan yoo isin dhufe customers channel bakka jedhamtu kan asirra gattu haala kanaan isinii bana jechuudha. Haala kanaan yoo isinii bana isa jalqabaa kanarra dhuftanii bakka kana jechaadha.
bakka kana dhuftanii profile picture keessan yookaan suuraa keessan jijjiiruu yoo barbaadan asitti bakka kanatti tuutanii isa coverii dammoo jijjiiruu barbaadan asirti isheenis jirti coveriidhaaf jechaadha. Haaluma kana asirti bakka kanatti jechaadha. Yoo gattu keessanitti mul'atu jedheetanii yaada. Haala kanaan isin dhufa haala kanaan yoo isin dhufe isa jalqabaa bakka profile picturein keessan jiru kana tuutanii asirra qaqqabdanii haala kanaan yoo isin dhufe maal gootanii edit ishee jedhamtu kana asitti edit gootanii haala kanaan isin banuu jalqaba jechaadha. warri mobile akka kan ko fayyadamtan asuma irratti jijjiiruu ni danda'tanii warri computer fayyadamtanii fakka isin qarqaru dammoo laan desktop isaa jijjiirru asirratti gar computerati jechaadha. tokkuma waan ta'eef isa hunda as bakka kanarra dhiftanii add profile picture bakka jedhu kana tuutanii haala kanaan isinii banaa jechaadha. dhaggeeffattoota kan koo amma asirratti maal gootanii select a phone from your computer isa jedhu kanarratti gattuqtanii bakka kana jechaadha. haala kanaan isinii fida kaameraa kaaftanii amma achumatti kaaftanii wanna gochuudhaaf barbaadan bakka kaameraa kanarra gattuqtanii nu garuu faayil keessaa seenu faayil keessa as keessaa seenu haala kanaan isinii bana. haala kanaan yoo isinii bana bakka imaging keessan jiru deegtan jechaadha. bakka imaging bakka qabdan jechaadha kan qopheessitan dursa qopheessuu qabdanii erga qopheessitanii gaalaarii keessaa fuunume gaalaarii keessa kan qopheeffadde waan qabuuf isa haaseenu asirratti dhuftanii okeetanii infilattan jechaadha. kan sadarkaa isaatiin YouTube'dhaaf fayyadu kan isin barbaachisu keessattuu logoodhaan osoo dhiyaate baay'ee nama gammachiisa. profile picturein keessa logoodhaan osoo ta'e fakkeenyaaf kan logoodhaan dhiyaate kan gadaa tuubii irratti fayyadamu hagalchuu kunoo isa kana jechaadha. okeettan achirratti akkana load gochuu jalqaba. haala kanaan load godhaara. load godhee yeroo xumure maal sirreessuu qabdanii saayizii isaa sirreessuu qabdan jechaadha. haala kanaan bal'iftanii haala isinitti toluun jechaadha akka isiniif mul'atuuf haala kanaan akka muramne gootanii haala kanaan sirreessitanii sirriitti asirratti suutettanii sirreessitu jechaadha. haala kanaan sirreessitanii erga geessitanii booda as dhuftanii set as profile photo isa jedhu kanarra gattuqtanii haala kanaan isiniif banee jira. change isinii godheera jechaadha. huna haala kanaan yoo barbaadan fuulduraafis change asirra bakka jedhu kanatti akkuma attama amma deemtan kanaan deemtanii banachuu ni dandeessanii jechaadha. amma galchinee jirra. mee amma immoo akkamitti cover photo jijjiiruu akka dandeenyu coverii isaa haguuggaa isa nu duuba nu mul'isu jechaadha. akkamitti jijjiiruu akka dandeenyu haalaallu kana haala kanaan erga jijjiirre akkamitti isa immoo jijjiiruu akka dandeenyu haalaallu yeroodhaaf eeguun ni dandeessu jechaadha. yeroodhaan dafeetiin save gochuu dhabuu danda'a. kunoo save isinii godheera argitanii miti jijjiirree jira jechaadha akka haala nama ajaa'ibsiisu. haala amma immoo haguuggaa footoo keenyaa akkamitti jijjiirra haguuggaa jechuun isa nu duuba jiru cover footoo isa jennu akkamitti jijjiirra isa jedhu haalaallu. amma isallee okay jettan asirratti okay erga jettanii bakka pensilii jirtu tana gattuu jettanii pensilii as jirtu kana gattuu jettanii ishee kana okay jettu achirratti edit channel art bakka jedhamtu ishee lammaffaarra jirtu kana tuutanii haala kanaan isin bana dhaggeeffattoota kan koo asirratti wanti hubachuu qabnu computer keenya irratti way mobile keenya irratti saayizii YouTube'dhaaf ta'u qopheeffachuun nurraa eeggata. nama fakkeenyaaf asirraa waan hin qabne qopheesse waan hin eegganneef akkamitti qophaa'uu akka danda'u yeroo biraa isiniif qabadhee dhiyaata. kanama asirra YouTube'n naa qopheesse itti fayyadama garuu isinitti mul'ata akkamitti itti akka fayyadamta. from your gallery isa jedhu kanarratti yoo gattuqtan kan computer keenya irratti YouTube'n mataa isaa gadhii lakkisee jira keessaa filataa akkanatti akka feenetti filataa itti fayyadamuu ni dandeenya jechaadha. kan barbaannerra haala kana kan barbaannerra jechaadha ni fayyadamna. garuu kanaan dura asirraa yoo qabaanne kanaan dura asirratti save goonee YouTube keenya irra save goonee jijjiiruu yoo barbaanne haala kanaan fakkeenyaaf amma duratti profile picture keenya waan galchineef haala kanaan save goonuu godhee jira. kan biraas baay'ee galchine asirraas akka fudhachuu dandeenyudha. karaa biraatiin qafoo keenya irraa
kanuma keenya kan qopheeffannee qabnu image keenya irraa fudhachuu barbaanne haala kanaan asirratti okay jennee fudhachuu ni dandeenya jechaadha. Haala kanaan asirratti file jennee file kana keessa seennee argachuu ni dandeenya jechaadha. Nu garuu an garuu qopheeffannee waan hin qabneef size isaaf ta'u waan hin qabneef garuu kanuma computer irra jiru kanuma YouTube'n qopheesse kanatti fayyadamna. Gallery irra seentanii isa kana mi'aagoon haala kanaan isinii dhiyaata. Haala kanaan yoo isinii dhiyaate desktop isaa akka feetanitti desktop haala kanaan adjust the crop ka jedhu kana irra gattuutanii kana adjust gootanii haala kanaan akka isin gammachiisutti jechaadha. Akka isin gammachiisutti akka kana goona. Fakkeenyaaf akkanatti yoo goone baay'ee nama gammachiisa. Isin akka feetanitti sadarkaa size isa barbaachisuun jechaadha. Size saniin isinii kaa'ee kanaaf size isin barbaachisuun akkana gootanii erga geessitanii booda select jettanii dhumarratti select jettanii akkamitti akka save isinii godhu ni argitu jechaadha. Upload gochuu jalqabee jira. Yoo geesse akkamitti akka isin gammachiisu ni argitu. Dafee seenuu isinii dhabuu danda'a inni tuttura garuu eeguun isin barbaachisa. Tokko tokko dafee save isinii godha. Kanaafiyyuu eeguun isin barbaachisa jechaadha. Haala kanaan akkamitti cover photo jijjiiruu akka danda'amu, akkamitti profile photo akkamitti jijjiiruu akka danda'amu haala danda'eerraa isinii barsiisee jira. Yoo jaalattan Gadaa Tuubii subscribe akkanumallee comment naa kennuun dagatinaadha. Share hiriyoota keessaniif illee walii godhaadha. Askootu malee boontu baalee roobee hindema baalee roobee hindema baalee roobee hindema kootu bareedaa yaadama baalee roobee